Nadubadeu Mali bareenna kana Mali bareenna kana laalcha dubartii lammaffaa fuudhu malee hindu'aatoo jedhamte maal jetta araadun jedhani sani cafacaftani waa waaqni fidan jedhe ala cimsa akka kanatti maaniku atti Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa viidiyoo itti bohaaraa irraa barannu haga xumuraatitti nafaana tura. Viidiyoo osoo hin hojjetin yeroo dheeraadhaaf tureera waan ta'eef viidiyoon kun namoota hedduu bira gahuu dhabuu danda'a waan ta'eef laayikiin keessan na barbaachisaa. Laayikii godhaa, sheer godhaa, akkasumas namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan yookiin maatii hin ta'in sabiskiraayibii godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Gara viidiyootitti. Nadubadeu Malbadina kakana Wawala lejarana Goda boy choromo Nageti funtolu Bekana moragi fadami Ajalu ni sajefa muzamninga tukayosa Inabatu kapsoni keroni tifusisa Amma sirbikum malbaritan Yeedaloo saatu badirraan kanafe sirbikum malbad jechan jedhu tokkoon dhugaadhuma waa'ee qabsoota warra darbanii akkamitti akka wareegaman mushaan kun waan itti dhagahame sirbe malee malbad waan nuti dhagahame waan yaanne dirqama sirba qofaan ibsuu hin qabnu karaa garaagaraatiin ibsuu ni dandeenya. Sirbi afaan Oromoo yeroo ammaa kana sadarkaa guddaa irra gahee jira. Yoo isa wajjin wal bira qabnee ilaalle sirbi kun sadarkaa sirbi afaan Oromoo yeroo ammaa irra jiru kana wajjin wal hin madaalu waan ta'eef sirritti osoo itti yaaddee hojjettee baay'ee namatti tola. Kaamulee waaressanii buna wal waamu ollaa firrinii Ciisa boraati tolchaa wal jala seenna cimee qorrini yuuba xaddoo dhayattee feetuu ginnaa dagalee dabsitee ijjattu deemsa toltaa kaamoo walaa bu'arsii maddike Mali bareenna kana laalchatti daawwatanii warra ulfoo ulfinaa sanyii ka dhaabbatanii aarsee arsoomni qorsaa aarsee sanduuqa obsaa harkana fuudhi bulloo loo hedduu faashollisa. Weellisaan tokko sagaleen isaa ani bareedaa namatti tola. Sagaleen isaa sirbaaf ta'a jennee dubbachuudhaaf yoo akkanatti meeshaalee muuziqaatiin ala taphatee argine sagaleen isaa kun namatti tola. Meenatti ho'i bulloonatti ho'i ciisa cinaacha waloo isan waanuma dhoollee bultiinii manoollee maali cubbuun kan wal saalfatanii diida aroobee laangan hodheechisanii gada basaasaan baaleen bobbaafatanii maaluma laataa maal si gaggaafatanii beeyta maqaa koo siinna moggaafatanii meenatti ho'i bulloonatti ho'i ciisa cinaacha waloo isanii waanuma dhoollee bultiinii manoollee maali cubbuun kan wal saalfatanii. Ibiroo ibsaa EBS irratti dhiyaatee haala hedduu namatti tolu kanaan taphatee jira. Sagalee bareedaa qaba. Sirbi kun jechuudha sirba Kaamolee jedhu kana dhiheenna kana hojjetee sirbi kun uummata biratti jaalala guddaa argatee jira. Sirba kanaan jaalala guddaa fi beekamtii guddaa argatee jira. Akkasumas YouTube irrattis view guddaa ilaalcha guddaa argatee jira. Isinis YouTube isaa jala deemuudhaan subscribe like godhuudhaan jajjabeessa. Sannana oh bashannana Shibirre akamulte nagada gaariidha maalo abjuu kiyyaani qotiyyoon naariyaa bule qorumsa kun qotiyyoo maaliif si ariiti ani maa tambe qotiyyoon naariyaa bule mee abjuu sanaa hikime maalati maal goote naan qotiyyoon si ariiti gaasa ani maa tambe mee ati naa akkanumatti naariyaa bule ati maalirra bulte qoy maalirra bulte ani moo biraashii galabaarran bule galabaarran bulette galabaarran bule sitoo nyaata sheerra ciise maaliif sin ariitu ree nyaata sheerra jettu galabaarra ciiste ka galabaa horii nyaatturra ciiste maaliif sin ariitu kanaaf si ariiti ka lammata irran ciisu amma deemeen ciisa nan ari'u jechaadha baqa nyaata isaa irra ciistee jitta nyaata isaa irra ciistee akkamitti sin ari'ure tapha hedduu namatti tolu. Viidiyoon itti aanu gaafiidha. Gaafii kana irratti dubartoonni hundinuu hirmaachuu qabdu gara gaafiititti. Jaalalleen kee dhukkubsatee mana yaalaati dubartii lammaffaa fuudhu malee hindu'aatoo jedhamte maal jetta? Araadun jedhani
Nadhiisee iddoonni kan biraa jaallatu aduun jedha. Nadhiisee iddoonni nama kan biraa yoo dhaan fayyu naandisu aduun jedha. Hin jaalattuuni? Nan jaalladha garuu nama kan biraa ta'uusa sababan hin barbaanne. Maal rakkoo qaba jiraate yoo fuudhee wayyu du'urra. Akkasuman jedha bakkaan. Ta'uu baannaan du'uu qaba. Du'uu qaba. Kaduu wayya jettee nama ajaa'ibsiisaa jiraatee masaanuu kanarratti fuudheerra kaduu wayya jettee kana hunda garaa jabaatti masaanuu jibbiti jechuudha. Mee isinis yaada keessan maal akka jettan koomentii jalatti na barreessaa. Sani cafacaftanii waa waaqni fidan jedhee. Kibaat. Agartu. Ayaa keessani. Ayuma sarara jina raqaba. Agartu. Beetasaba quxabaadhaaf dhufne beetasaba quxamaan immoo populationii jiru hir'isaa populationii jiru baay'achaa yoo deemee waan baay'eef nama saaxilaa isa jedhuudhaaf kan ka'e beetasaba qusannaa maatii isa jedhan. Isaaf dhufne isarraa kan ka'e amma qusannaa maatii isin barsiisuuf dhufne. Qusannaa mana kana keessa nama meeqa jira? 14. Nama 14tu jira? 14tu jira. 14 kan keessani? Maal isaa qusan? Maal isaa qusannaa isin barsiisna edda akkamitti dhaabattanii deemtu sinam? Maali akka rabbina dhaabetti kaa? Akka rabbina dhaabette toon ta'in ciistanii bultanii moo sin aballi qabdu? Aballi qabdu kanarratti? Eenyumaan ciisa dha? Dhakko nama ciista baay'ee ma ciista qoya. Ati maashina moo? Artificiaaliyaa? Artificial intelligenceedha? Maa qosatamuu hin danda'u? Akkatti xixxixxoo suma waa waaqni fide maala? Waa waaqni fiden jedhina ofii keessanii cafacaftanii waa waaqni fiden jedhina. Indoon hojjenne tokko ishiitti gibira kanfalti. Alleq. Gibira maalaan kaffalare maala? Jimbal. Viidiyoo kanarraa barnoota guddaa arganna jedhee yaada mana tokko keessa 14 qusannaan maatii barbaachisaadha. Ijoollee keenya seeraan waan isaan barbaadan guunnee fi guddisuudhaaf qusannaa maatiitti fayyadamuun dirqama barbaachisaadha. Biyyoota guddatan irraa fakkeenya fudhachuu ni dandeenya. Maalati? Maali deemoo? Maalan bokkaa kee anu fe'in? Maaf jedhu bakka arra Maamu waan uffatamu fudhatee hin baane mali. Nani raanfadhe kaa akkamni dardarsine. Kunoo si maal hin ta'u ni? Si maal hin ta'u? Ani si maabdatee akkasitti dhufe. Kun inooiti diini. Kana gaafa fite akkanitti gammadaa fite. Kun ilaa ammalaa jaalala cimsaa gaammalaa jaalala cimsaa akka kanatti. Maani kun? Maal inni? Kan eda galgala bofina rakkimnaan inni lama biteeni. Mana keessa xaarse bofa baase. Tokko immoo harkas tafe malee kun maal kun kan. Kibirri masaa hojjetee kaa maal godhu kana tuggati mee. Bofatti na biraa riti. Bofa nari maarre bofa baase. Bofa baase anarraayyuu bofa baase. Narraayyuu bofuma hariya. Been fudhadhu. Bofa wajjin jiraadhanu. Bofa. Dhugaadha bofati. Is waa tolaa bofa. Saasii dhufe masoo gamma kana daddafee daqiiqaa bofa saasii dhufe. Dii waa tolaa bofa mini. Ansiin nama seenu. Nama bofa adda baafadhu mee. Ni bilisa kanarraa. Qofummaa kana waa tolaa inni tati waliin jaaltan. Wayyaa. Wayyaa. Deemi wayyaa siin jedhe. Sitti nu lammoo. Sittaa ulani. Afuuftu. Bofti isummaa bofti biraa hin jiru. Yeroo wanti akkanaa kun isin mudate yookiin yeroo wanti akkanaa kun nama mudate dhugaa jirtu walitti himanii wajjin haasa'uu barbaachisa malee sobuun sirrii miti inni soba dubbataa jira. Dhugaa jirtu walitti himanii rakkoo jirtu san hiikuu barbaachisa malee sobuun sirrii miti. Viidiyoon itti aanus viidiyoo tapha baay'ee namatti tolu haa ilaallume. Kabane yalaali. Andurisan irraa ala tu asa jadisa. Ya jallu diriba. Ati bar hunda warra dhufan hunda ke. Goota. Takkaffana waa dhugaa. Ni baadrishi. Sagale maali. Sagala batun jadan ini. Dok. Tasini busa. Duga.
Maqas. Kafanii yaata imaan sindafaasiishi. Tapha nama bashannansiisuu namatti tola. Akkasumas viidiyoo kanneen irraa barnoota argattaniittan jedhee yaada. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatiin ta'in maatii ta'a hundi keessanuu laayikii godha. Yeroo dheeraadhaaf viidiyoo osoo hin hojjetin turee jira waan ta'eef viidiyoon kun namoota hedduu bira gahuu dhabuu danda'a waan ta'eef laayikii fi sheeriin keessan na barbaachisaa. Laayik sheer godha. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarra. Hangasitti yeroo gaarii.